Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtan hordoftoota keenya hordoftoota bakkeetti jechuudha. Akkam nagaa keessanii jirtanii baga nagaan baay'atanii isin jecha arra keessummaa bada keessummaa kabajaan qabne keessummaa raksha ajaa'ibaatiin nu qabee dhufe innis daqiiqaa gabaabduudha. Keessummaa kana interview godhuudhaaf qophii qaba yoo ta'e viidiyoon kun yoo ta'e irratti hirmaadha jajjabeessa yoo ta'ullee baate dhiifamaan of kolchaa isin jecha amma eenyu jettan keessummaan Abiyyoot Kaasaayeti. Abiyyoot Kaasaayee wajjin turtii gaarii. Welcome Sinjanna. Abiyyoot Kaasaayee Jamadaa Sinjanna. Ganu eddan waa gammaddan. Ulfaadhaa. Abiyyoot uummanni Oromoo kun keessatti uummanni dhiiraa kun shamarran Habashaa fuuranii bineensa irraa dhadhaluu bineensa akka keetii kana irraa dhadhaluu fi bineensa irraa dhalan kan barsiisuu malee namoota fi barsiisanii bakkaan gahuu hin fedhan jaan mee himuu dandeessa? Aadaa Oromoo keessatti Oromoon orma barsiifatee moggaafatee Oromoo godha malee qaccee ofii nama ofii Oromoon godhu. Okay Abiyyoot mee gaafii lammatatti dabarra Abiyyoot itti qaalaa magaalaatii bakka ifaan jiru bakka daandiin jiru bakka wanti hundi jirutti dhalatee jaanii inni Oromoo ta'uun isaa shakkiidha waan magaalatti dhalatee fi jaanii mee ati magaalatti dhalatte moo baadiyyaatti dhalatte? Baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhee Bashaashaa jechuun egaa gandas miti biyya naan dhaladheetti guddadhe televezyiiniin hin jiru ibsaan hin jiru daandiin hin jiru Oromoo masa qulqulluuti jechuudha.